jedhamudha. Ishiin illee nama warra garee shaadaa kanarratti daawwaa garee shaadaa kanarratti shaadaa qabatte. Ishiinis akkuma kootii nama galaltanyaa taate wayii rabbii waliin nu fide. Isinillee nama islaamummaa dhufe. Asiimmoo jira Abdii faa Sayyaa faa hedduu namni maqaa waamu Ibrahim nama jedhamu isin hin beektan. Eessa jirta jedhee bakka itti namnaan walitti nama na barbaadu namoota hedduu jiranii Xalahaa garee shaadaa illee hedduu jiranii garee shaadaa guutumaa guutuutti rabbi isaan irraa jaallatu rabbi umurii keessan haa dheeressu jedha. Amantiin Islaamaa immoo amantii ofii if danda'ee deemu amantii if danda'a kanatti itti haajomtu. Amantii ofitti amanamummaa qabu kan ati waa ittiin daballe kan ati waarraa hin hir'isne kan ati hin jal'isne kan ati akkas hin qabne kan ati hin qajeelchine amantii akkasii konfidensii guutuu qabu kitaaba konfidensii qabu kitaaba. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa Zaad kun sagantaa riqicha ragee torbaniin miidiyaa Zaad irraa isin bira gahuudha. Sagantaa keenya kanaan dura isin biraan gahaa turre immoo jaalattanii hordofaa karta ragaa isinii waan keessummaa keenya torbaniin isinii dhiyeessaa jirrurraa waa akka barattan akka itti bohaartan gaaffii hin qabu. Maarree sagantaa keenya guyyaa irraatiin illee keessummaa keenyarraa galaa isinii guduufinu isin siinqeffadhaa itti fayyadamaa jecha viidiyoo kana laayik tuquudhaan eegala. Namoonni maatii mana kanaa hin ta'in ammoo sabiskiraayib tuquudhaan maatii mana kanaa ta'a. Maarree sagantaa keenya guyyaa har'aarraallee akka waa baratan ittis bohaartan gaaffii hin qabu. Irra deddeebiidhaan kan dubbachaa turre miidiyaan keenya Zaad imala isaa 100,000 eegale tarkaanfii isaatti fufee jira. Maarree isinillee mana kana sabiskiraayib gochuudhaan 100,000 gahuu keenya keessatti gahee keessan bahadhaa akkasuma immoo qoodamtoota ajirii kanaa ta'a isiniin jenna. Namoota viidiyoon kun bira gahuu qabuufillee sheer gochuudhaan viidiyoo kana biraan ga'a. Kallattiimaan gara keessummaa keenyaatti isin dabarsaa turtii gaarii akka ta'u abdii qaba. Sagantaa kana gaggeessuudhaan kan isin faana bu'an Samiraa Amaanii hamma xumura sagantaa keenyaa nu faana bu'an affeerraa keenya kan kabajaati. Maarree kallattiimaan gara keessummaa keenyaatti isin dabarsaa nu faana bu'a. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu. Waamicha keenya kabajanii as istuudiyoo keenya Zaaditti waan argamtaniif anaa dhufu akkasuma immoo galatooma. Galatooma isinillee waan kabajanii affeertanii. Tolee galatarraafaa jecha mee keessummaan keenya irraa inni waan jedhu kan hordoftoota keenya wal bara. Ani maqaan kiyya jalqabaadha Yoonaas Baqqalee naan jedhanii erga gara Islaamummaa dhufee isuma sana jeenji Yunus naan jedhanii amma. Yoonaas irraa gara Yunus dhuftanii amantaa kamirraa kam dhuftan? Amantaa kiristaanaa irraa damee pirootestaantii irra ture. Amma Islaamummaa dhuftanii hanga Islaamummaa dhuftanii hangam lakkoofsistan laata hagamtaa? Almost waggaa 5 ta'eera amma. Hanga Islaamummaa dhuftanii waggaa 5 geettaniirtanii namni immoo amantaa keessa turerraalee amantaatti dhuferraalee waa beekaa waa barata. Garuu immoo osoo gara amantaa Islaamummaatti dhuftanitti hin seenini wantoota amantaa keessa turtanirra jiru waan tokko isin gaafadha. Amantaa san keessatti gaheen isin qabdan maal ture? Waa'ee amantaa sanii maal beeytanii? Amantaa dura keessa turtan pirootestaantii irraa maal nu himtame? Jalqabarraa amantaa irra ture kanarraa ijoollummaa irratti guddate. Ijoollummaarraa hojii raajummaa eegalee raajummaa gara macaafa qulqulluu barachuuti. Macaafa qulqulluu barachuurraas gara macaafa qulqulluu barsiisuu akkasumas gara barnoota macaafa qulqulluudha. Teoloojikaalii gara digiriitti guddisu. Raajii ta'uudhaaf dursa macaafa qulqulluu beekuun hin barbaachisu. Karaakteriin raajummaatii fi macaafa qulqulluu yoo hundee walii jedhamee yaadamellee raajummaan kennaa hafuura qulqulluun kennu jedhameetti kiristaanitii keessatti kan beekamu malee barnoota sadarkaa barnootaatiin waan dhufu miti. Akkasitti yaadamu. Kennamaa akka kennamaatti ilaala. Akka kennaa rabbi namaa kennutti yaadama. Yeroo pirootestaantii turtan raajiis taatanii turtanii macaafa qulqulluus barataaf barsiisaas turtanii jidduuwwan hawaasuma fuuldura waan isin ibsu barbaadu si'i jedha haasoo inni immoo isin jedha haasoo. Si'i maasai. Dhiifama jechuun fedhii keetirratti hundaa'ee haasoo waan hin qabuu fi galatoomii naayyamu keetiif gara gaaffii kiyyaatti haa deebi'u. Amantaa keessa turte irratti raajii taatee turte akkasuma macaafa qulqulluu barsiisaa turte barachaa turte. Yesuusiin yeroo pirootestaantii turtetti maal jechaanii turte amma hoo? Jalqabarraa dameen kiristaanitii eerlii kiristaanitiidha asitti wanti fooyya'insa kiristaanitiiti asitti uumame Yesuus Kiristoosiin akka waaqummaatti ilaaluudha. Ammas hundee salveeshinii yookaan hundee fayyinaa godhanii barsiisuu akkasitti ilmaan itti guddisuu waan akkasiitu jira. Wanti kun yoo hundee kiristaanitii jalqabaarra yoo jiraachullee baate jechuudha. Yesuus Kiristoosiin waaqayyo jedheetiin amanaa ture. Kanaaf sababa qabda yeroo sanatti. Sababni kiristaanitii keessatti yeroo hedduu waanuma hundeerraa namni sitti himu fudhachuudha. Yeroo hedduu ga'eessallee yoo taate waan namni sitti hime kanaa fi waan ittiin namootatti waa agarsiifamee wanti kun Yesuustu godhe yookaan Yesuustu kana godhaa si fayyisaa akkuma karaa irratti argitu kana waan akkasii kana si godhaa si fayyisaa seexaanirraa si farsirraa fayyisaa jedhanii namoota barsiisuu jira. Sanumatu ilma namaa kana sammuusaa keessatti addaatti ta'ee Yesuusin akka waaqayyootti fudhachuuti malee baayibilikaalis istoorikaaliillee Yesuus waaqayyo jedhamee kan barsiifamaa ture. Fooyya'insa kiristaanitiitti asitti san duran turre jechuudha waa'een waaqayyummaa Yesuus. Hundeen ani Yesuus jedhee fudhadhee itti waaqessaa ture macaafa qulqulluu
diippi keessa seenee waan hin beekneef akkasitti ergasii garuu keessa seenee dubbisuudhaan hubachuu bira ga'eeti. Akka Yesuus waaqa hin taane adda baafachuun kan danda'amu macaafumarraayi. Macaafuma qulqulluudha jechuudha. Eenyummaa Yesuus ifatti akkasitti himee gara Islaamummaa dhufte. First of all Yesuus Kiristoosiin beekuun kan danda'amu yoo qorattee yoo dubbiste malee macaafa qulqulluu kana yeroo hedduu kiristaanitiin amaleeffannaa godhatee baatuu fi mataa dura kaawwachuu mana keessa kaawwachuu baatee deemuu akka itti namoonni itti barsiisan fudhachuudhaan malee macaaficha dubbisuudhaan miti. Macaaficha yoo seentee dubbiste completely Yesuus Kiristoos maal akka ta'e beekuun sitti hin ulfaatu. Amma irratti namoota macaafaa yookiin immoo macaafa qulqulluu dubbisanii gara Islaamummaa dhufan keessaa tokko bakka kamtu ragaa Yesuus ergamaa ta'uu yookiin immoo tiyyuu rabbii tokkicha ta'uu iddoo kamirratti argatteetimi wanta akka ragaatti kaastu jira. Macaafni qulqulluun completely waa'ee Yesuus kan dubbatu barsiisa Yesuus irraa yoo kaate macaafa qulqulluu yeroo jennu macaafni qulqulluu nuti amma baannu kun yookaan immoo amma kiristaanonni itti fayyadaman kun kitaaba fooyya'insa yeroo dhiyoo yookaan jaarraa Yesuus booda yookaan bartoota Yesuusiin booda kireedii namoonni kaawunsaliidhaan walitti qabamee irratti walii galee macaafota keessaa select godhe waan irratti walii galan saniin wal madaala jedhanii macaafota yaadan wangeelota hedduu jiru. Wangeelota hedduu keessaa gatameet du'a Yesuusiin wal qabata dhugaa ba'a jedhanii waan yaadan keessaa select godhaniiti macaafa kanaas baasan. Macaafni amma nuti dubbisnu kun guutumaan guututti barsiisa Yesuus jechuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee garuu wantoonni Yesuusiin dubbii isaa fakkaatan jira jennee waan yaadnu achi keessaa macaafni guutumaa guututti waa'ee Yesuus kan inni dubbatu ergamummaa isaa malee waaqummaa isaa hin dubbatu. Yesuus illeen akka jarri Yesuustu dubbate jedhanii irraa gabaasanitti namoonni macaafa qulqulluu wangeelota arfantu jiru waa'ee Yesuus kan dubbatan jechuudha. Wangeelota arfan kana keessaa saayinoptik goospel warri jedhamanii jiranii sadiirraa qoodamanii jechuudha. Wangeela Yohaannis irraa kaafee Maatiyos, Luqaas, Maarqos jarri kun sadeen saayinoptik jedhu gabaasa wal fakkaataa yookaan similaarilii walitti dhiyaata jedhamu waan jiru kan gabaasan jiran. Jarri kun sadeen yeroo gabaasanii waa'ee saalveeshiniin dubbanne saalveeshiniin kan inni keeppabil ta'u maal ta'eeti yoo maal ta'edha. Yookaan immoo fayyinni jechuudha. Saalveeshiniin kun fayyinni namni tokko kan fayyuu danda'u Yesuus maal jedha yoo itti amane masiihaas immoo namni repent and obedience waan jedhamu jira. Kana kan isaan insisti godhanii barsiisan keessatti sirriitti kan barsiisanii macaafni bakka kamii waa'ee Yesuus dubbata waan jedhu wangeelota arfan akka dhuga ba'umsaatti yoo fudhanne wangeelonni hedduun Yesuus jedhee akkas jedhee bakka akkas jedhee waan dubbaturraa ergamummaa isaatii fi masihii ta'uudha. Garbicha rabbii ta'uu isaa bartoonni isa jalatti baratanis dabarsanii barsiisan ofii isaallee barsiise. Apostolic teachingii fi barsiisni Yesuus guutumaan guututti yoo wal fakkaachuu baatellee waan wal fakkaatu hedduudha qaba. Kamirraa kan adda ta'e kiristaanitii amma nuti arginurraa adda kan ta'e kan barsiise jechuudha. Akkas fakkaata. Akkam jechuun akka dhuunfaatti illee wanti ati dubbistee gara Islaamummaatti dhuftee jira. Sana sun kaasiin dura Islaamummaatti namoonni kallattii garaagaraatiin dhufu. Gariin namni Islaamummaa waa Islaamummaa ibseefii ta'uu danda'a. Gariin ammoo waan toohidoota garaagaraa dhaggeeffatee ta'uu danda'a. Gariin kitaabota dubbisee ta'uu danda'a. Damee kam jala jirtaati? Damee namni waa Islaamummaa natti himee osoo hin taane yeroo jalqabaatee fi sababa kanaaf ta'e jedhee yaadu naannoo CMC jedhamu kan jiraachaa ture. Churchii Floorii tokko jira naannoo fooqii tokkorraa mucayyoo musliimaa tokko jirti. Floorii sanarraa churchii qaba ani jechuudha. Achirra churchii qaba. Mucayyoo musliimaa kun mana beelloo kireessitii. As protestaantiin yeroo hedduu yeroo ilaaltu nama musliimaa keessumaa addatti Yesuus fayyisaadha jedhanii itti himuu barbaada beekta. Teolojiin kiristaanaallee sirriitti achirratti gadi jabeessee hojjeta jechuusi galee. Mucattii kana dubbisuu barbaade namatti hin dubbattu niqaabestiidha. Yeroo hedduu akkatti dubbaddu wallaalee kitaaba wayii dubbisuu jirti. Kitaabni dubbisaa jirtu kun maali jedhee ishee gaafadhe. Dubbisuu barbaaddaa naan jette inni hin barbaada jedhee. Ani ishii dubbisuu barbaade kitaabicha hin barbaada. Karaa soqataa jirta. Hoodhu naan jette. Kitaaba sanarraa fuudhee Cinaa Taabashaa jetti kitaabittiin. Cinaa Taabashaa afaan Amaariffaatiin. Kitaaba afaan Amaaraati. Mucattii natti hin dubbanne kan manatti kan itti narraa deebite. Kitaabittii fuudhee gara yeroo ilaalu haga tokko seenaa Bilaal of keessatti qabatti. Irra caalaa garuu musliimonni Itoophiyaadha. Seenaa isaan biyya Itoophiyaa keessatti Islaamummaa irratti dabarsan dubbatti. As kiristaanitii teolojiin kiristaanaa strictly ajjeesuun dhorkaa ajjeefamuutu siif eeyyama. Ati kan ati shahiida taatu yoo ajjeefamte malee yoo ajjeeste jannatan argattu. Wareegamatu gatii qaba jechuudha. Wareegamuutu gatii qaba malee ajjeesuun strictly dhorkaadha. Nama sammuu kana keessaa waa qabu kitaabatti kana yeroo ol fuudhu Islaamummaan biyya Itoophiyaa keessatti dabarsee wantan sammuu keessaa qabu Islaamummaan ajjeeseetii jannata galaa. Keessumaa addatti immoo kiristaana tokko yoo ajjeese jannata galaa. There is no book waan akka jiru kitaabni hin jiru garuu afoolaa waan akkasii dhagaa turte. Jira bakka guutumaa
Itoophiyaa keessa waan akkasii kun ni jira. Garuu kitaabni akkas jedhee ifatti dubbatu hin dubbisne siin jechuuf hin jira. So waan kana sammuudhaa qaba. Akkamitti kiristaanni musliimaa ajjeesa osoo musliimni kiristaanaa ajjeesuu qabu. Jee kitaabitti garagalcha. Kitaabitti yeroo garagalchu Atsee Yohaannis musliimota morma isaanii hanganaaf iddutti yookaan morma kee moo masqala filattaadha falmiin achi keessa jiru. So yoo islaamummaa filatte morma kee dhabda. Yoo masqala filatte garuu morma kee tafta. Mataa sirratti hafa jechuudha. Namoota morma irraa darbame kanallee hanga morma isaanii fiddin ittiin amanu. Hanga jiru darasii dubbisee namoota kaan mormaa gadi awwaalanii fardarra oofu waan akkasii dubbataaf kitaabichi. So kitaabichi beektee hedduu takka sammuu kiyyanan tuqee jedhe. Achi booda islaamummaa kana akka qoradhu eegalee kitaabni waa'ee islaamaa dubbatu akka kitaabota biraadhaa bakka hedduutti hin argattu. Markaatoo darasii barbaadee dhufeen kitaaba 2 bitee saayintifikaalii waa'ee islaamummaa kan dubbatuu fi baayogiraafii Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kan dubbatu kitaabota bitee dubbisuu eegalee. So for 2 years waggoota 2 guutuu dhokadhe jechuudha. Namatti osoo hin himin kitaaba waa'ee islaamummaa dubbatu waggaa 2 dubbisee nama islaamummaa wajjin haasa'uu tajaajila irra hin jira jechuutii galee dhokadhee waggaa 2 dubbisee waggaa 2 booda out of my mind sammuu koo keessaan bahe. Nama achirratti guddate yeroo siin jedhu akkaataa ibsitu kanaan ijoollummaa irraa kaasee mana barumsaa keessatti kuwaasiin dhiinne ijoollee wajjin hin fiigne macaafa kanan baadhee guddadhee ji'a gannaa ji'a 2 guutuu mana keessaan bahu hanga isaa 12 soomana kitaaban dubbisaa. So macaafa kiristaanitii kana namni sammuutti qabatullee hin jiru. Jeneraalii yoo guutumaa guutu specific sammuu keessaa qabasin jechuu baadhee konseptii macaafa kanaa macaafa isaanii kana sammuudhaa qaba jechuudha. So an achirratti hedduu akka nama aarsaa kaffaleetti of ilaala. Tajaajilaafis bakka hedduu deemee irratti hojjedhee waa hedduu nama mudatee jira. So akkamitti kiristaanitii ana kanatti aarsaa kafalee waan akkasii godha jedhee sammuu koo keessaan bahe baqa ofiin wayiin ta'e achi booda beektee yoo jireenya barbaadde karaa islaamummaatti amma beektee waa akkuma isin jedhe naannoo kitaaba 17 dubbisee kitaaba waa'ee islaamaa dubbatu kana waan islaamaa himu kana seenaa dabalatee quraana dabalatee quraanumayyuuma dubbisee waggoota 2 kana sirriitti gadi qabeetiin dubbi. Saayintistoota waliin falmisiisaa ture si galee. Saayintistoota yeroo isin jedhu warra islaamummaa kiritisaayiz gochuudhaaf quraana qara'anii lingistikalii seenanii islaamummaa qoratanii islaamummaa kana kiritisaayiz gochuudhaaf salphisuudhaaf xiqqeessuudhaaf hanqina isaa keessaa baasuuf dhufan baasanii hojjechuudhaaf dhufanii saayintistoota sadarkaa gurguddoo qaban sadarkaa piroofeesara impirooloojist warra ta'an beektee saayintistoota gurguddoodha waliin falmisiisaa ture. Takka jarreen kun warri beekumsaan addunyaa irratti sadarkaa kana qabanii quraana seenanii dubbisanii biyoogiraafii Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dubbisanii some of them gara islaamummaa dhufan. Jarri kan garuu namoota 2 dubbise keessaa namoonni 2 immoo islaamummaadhaaf dhugaa ba'anii osoo islaamee jedhee namni garaana nyaatu tokko jira. Saayintistiin sun osoo silaa jedhe addunyaa kanarra sa'a kana namni akka Muhammad jiraate jedhe addunyaa kanaaf soluushinii guddaa ture jedhe. Sa'a kana osoo jiraate osoo namni akka isaa jiraate bulchiinsi akka isaa jiraate jedhe maaliif yoo jettan jedhe addunyaa kanarra namni akka isaa hin jiru namni kun jedhe nama si'uma tokkotti mootii ta'e si'uma tokkotti gaggeessaa amantii ta'e namni akka isaan jiru jedhe mootii biyyaa bulchaa biyyaa ta'e si'uma tokkotti gaggeessaa amantii ta'e nama akka isaan agarra. So maaltu na dinqisiise jedhee yeroo sitti himu achi keessaa namni kun jedhe yeroo si'a tokkotti mootummaa ta'u masaraa mootummaa naa ijaaraa hin jenne jedhe si galee gibira naa fidaa hin jenne. Normal life ummata isaa bulchaa jiru kana wajjiniin even though jaraa gadillee ta'ee jiraataa ture nama akkasiiti jedhee dhugaa baafetta namni kun islaama ofne saayintistiidha qorannoof dhufee nama beekamaadha. So achi booda namni kun silaa osoo sa'a kana jiraate addunyaa kanaaf furmaata ture jedhe nama kana furmaata ture biyya addunyaa kanaaf jedhee dhugaa ba'eef. Ammas tokko dubartiidha yeroo hedduu jette Muhammad islaamummaa billaadhaan bal'ise jedhanii sallallahu alaihi wasallam jedhanii dubbatu jette. Garuu seenee yeroo laalu jette dhugaadha Muhammad seefii harkarraa qaba waan ittiin morma namarraa muran jette. Haa ta'u malee seefiin ittiin morma namarraa mururra seefiin inni ittiin onnee uummata isaa dhagna ittiin qabetu irra qara qaba jette. Seefii onnee jechuun jaalala si galee islaamummaan seefiidhaan bal'ate osoo hin taane karaa nabiyyii kanaa yeroo dhufu islaamummaatu karaa Nabi Muhammad dhufe osoo hin taane ergaan islaamummaa nabiyyoota irraa darbee Nabi Muhammad ergamaadhuma alayhi salaatu wassalaamitti yeroo dhufu seera nabiyyoota darban irraa adda ta'e seera guutuu ta'e hir'ina of keessaa hin qabne si galee seera mirga namaallee hin dhiibne seeronni darban hedduu yoo seente ilaalte seerri raajota darbanii yoo ilaalte seera ulfaataadha si galee kaan Israa'el qofaa jedha namni biraa akka ajjeefamu jedha. Islaamummaa keessatti namni amantii biraa qabate biyya shari'aa islaamaa jala jiraachuu hin danda'a amantii fedhe qabate.
baate yoo fedhe. Wantoonni kunniin waliin madaalchiseen dubbisaa ture waggoota lamaan gara keessatti waan guddaa namoota gara islaamummaatti dhufan hedduurraa an baay'ee tokko kaa ofitti gammadu gaafa gara islaamummaa dhufanii ofumaa masjiida seene qaxxare. Waan beekuu silaa qabu beekeetumaan dhufe. Silaa waan islaamummaa irraa beekuu qabu osoo hin taane waan ilmi namaa dhugaa qabachuudhaaf lubbuu isaa oolfachuudhaaf irraa baratu qabu. Hundee jalqabaa tokkichummaa rabbii ergamummaa nabi Muhammad shakkii tokko malee fixadhee itti seeni. Kana yeroo siin jedhu dhugoomfadhee yeroo siin jedhu proof godhee ilaalee yeroo hedduu namoonni hedduun nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam seenaa isaa osoo hin beekin nama akkamii akka ta'e osoo hin beekin eessatti akka dhalate maal akka inni ta'e nama haa ta'u maalaa ta'uu isaa osoo adda hin baafatin akkanuma jibbaa waan mee maaliif jibbita jettee yoo gaafatte hin beeku maaliif akka jibbaa jiru so kanarraa walaba ta'een beekeetiin seenee sin jechuu barbaade. Inshallah ofii kitaabota garaagaraa dubbistee gara islaamummaa dhufte. Achi booda adeemsi islaamummaa dhufuu keetii maal fakkaata akkam ture? Gara islaamummaatti yeroo dhufu gartokkeessaa akka dogongoraatti jedhee waan hin yaadu tokko jira. Seetaappii malee gara bakka murteessee waan kana bakka filannoon qabu yookaan rabbiin hin jiru jechuudha yookaan jahannamiin filattee taa'uudha yoo jannata filattee islaamummaa malee hin jiru. Macaafa raajotaa keessaa Nahimiyaa kan jedhamu wayii jira beektaa macaafa keessaa boqonnaa 3 yaada dhabeetaa yeroo jalqabaati. Bakka sammuu kootti na olfaate Nahimiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irraa bara sanitti namoota dhugaadhaan isa gabbaran afaan qulqulluu ta'e tokkoon jedha afaan qulqulluu ta'e tokkoon isa waaqessan ammas guutumaa guututti walitti hidhachuudhaan hidhannoodhaan isa gabbarantu jiranii jedhe. So of ilaalee jennaan nuti seekshinii hedduudha beekte. Seekshinii yeroo siin jedhu firqaa sitti hin fakkaatin. Firqaan islaamummaa keessa jiruu fi seekshiniin amma sitti maal jiru wal adda. Eegalee ati jannatan galtu, tilleen ati jannatan galtu jettee amantaa doktiriinii akkana jedhu hin deemna seekshinii nuti qabna. So tokkummaadhaan walitti hidhachuudhaan afaan tokkoon siigalee pure language jira bara pure language. Uummata rabbii tokkicha gabbaran yoo musliima ta'een alatti addunyaa kanarra kitaaba amantii hedduu dubbisee amantoota hedduu dubbisee siigalee yeroo amantoota hedduu yeroo siin jedhu theologically historically background isaanii dubbisee ilaaleeti. So jarri kun yoo musliima ta'an malee nama biraa ta'uu hin danda'an siigalee hin jiru musliima yoo ta'e malee namni akka afaan tokkoon akka addunyaa kanatti walitti hidhachuudhaan namni rabbii gabbaru rabbii tokko jagabbaru hin jiru. So murtoon koo gara islaamummaa dhaquu yookaan immoo baduudha. Lamaan kana keessaan bahu. Tokko filadhee gara islaamummaa yoo naqa jireenyaan argadha. Ani immoo dhuguma jireenya barbaachaaf malee nyaataaf yookaan maallaqa barbaachaaf kiristaanitii keessallee taa'an turre si galee. Kanaaf murtoon koo erga kana ta'e islaamummaatti seenuu qaba gaafan jedhu qaxxaa manitti seene. Seetaappii tokkollee sirreeffanne akkamiin ta'a maaliin ta'a hin beekne dhaqee shaadaa qabaddeen gara jaarsolii waldaa deebi'ee amantiin ani keessa ture damee pirootestaantii keessaa maqaan Yesuusiin seera qabdi beektaa akkaataa warra magaalaa keessaa argitu kanaa miti seera mataa ishee dandeesse qabdi hooggansa qabdi qajeelfama qabdi akka guutuu Itoophiyaa kanatti waan inni tarra dubbattu gosa tokko si galee sitti ergama. So erga shaadaa qabaddeen deebi'ee waan na bira jiru akka intini nan jenne jara wajjin jaarsolii wajjin haasawee. Timtimoo akka islaamummaa. Ani hin beekne si galee akkamsi fakkaate beektaa dur kan hin yaadu namni yeroo amantii jijjiirratu amantii feetee jijjiirratte yoon keraa baay'uu rakkoo hin qabu namni si gaafatu hin jiru si galee. So namni waa siin jira jedhee yaadu siin jechuu kee si galee yoo ta'e illee maaloo baddee dhiisii maalii siin jedhaa malee. Tarii jaarsummaa ta'uu danda'a. Rakkoo biraatiin mudate yaadne. Kan alatti wanta akka mudannoo kaastu addatti waan nama kolfisus illee ta'uu danda'a wanti yaadattu yoo jiraate hanga islaamummaa dhuftee fa'aa baay'ee chaalenjii ta'uun chaalenjii hin dhabmu garuu keessatti mor tanaynu mandagannee wanni jettu jira. Mudannoo hedduu jira garuu waan miidiyaa irratti haasa'uudhaaf yeroo hedduu faayidaan qabu si galee maaliif yoo jette waan nama fayyadaa yoo ta'e malee haadha manaa wajji jiru ilma wajji qaburraa islaamummaa fudhachuu diddeetti. Jalqaba kan waliin turtan. Fudhachuu diddee turte. I think anis wallaalaa ammas beekaadha sin jechuu kooti wallaalaa kana gadi waan tureef namni ati erga islaamoftee yoo ishiin islaamofte malee ishee wajjin jiraachuun akka zinaatti ilaalama jedhee nama fatwaan godhe waan hanga ammaa qalbii kana jabsu keessaa sin jechuu hin jira. Wanta san dogongoraa adeemsaa natti godha jedhee mudannoo addaati inni kun waan hundumaayyuu akka bittinneessu godhe. Maatii kee? So maatiin ishiidha haati paastariidhaan. Haati haadha mana keeti. Jarri nu biratti adeessu jedhanii nu goomsanii fudhatan. Haadha mana kee. Gaafa fudhatan handeeffadha ta'ee jennaan hanga amantii deebituun ta'uu jedhan akkam jaarsummaa itti erge. Jaarsummaa waan ajaa'ibaa na dhiisu didee keessaa barsiisaa yuunivarsiitii namichi nagaa argitan miidiyaa kana arguu danda'a. Jaarsummaan ergadde beektaa? Jaarsummaan argetti jara kana naa dubbisatee namoota gadi namoota gurguddootti erge waan itti murteessanii beektaa adama 70,000 kiisii kenneedhan.
Kame 70 kiisii kennee kan maali? An 70 amman qabu akkamittiin kenna? Kiisichi kan maali jennaan kiisiin kuni tokkoffaa amantii keetti deebita tokko. Sababa amantii kee irraa baatee maatii salphiftee jecha. Yoo amantii irraa deebi'uu isin qabaaf keessaa birrichallee an hunda qabaadheen kafalu amantii irraa deebi'uun isin ta'uu nattaafu jedheen. Kamitti kanatti murteessite jee jaarsuma ergadde gaafadheenna. Jaarsa biyyaa wajjin teenyee murteessinee amantiitti deebi'uu qabada. Tokkoffaan erga amantiitti deebite immoo kiisii 70 jedhanii akkasii silaayyuu an osoo 70 miliyoona 70 naa kennitaniyyuu hin deebi'u inni saaf godheen akkasitti wanti sun addaa jechuudha. Jaarsummaa ofii keetii ergattee sitti murteessuuf jiraatan jechuudha. Bara kana keessa nama ijaaruurra nama diggutu salphata waan ta'eef namaaf. Diiwurreeyyuu kun silaa hin jiru beektaatuma waanuma ta'e ta'eeyyuu soo waan badaa ta'eeyyuu silaa bareechitee nama si ergate kanaaf yaaddee hojjetta malee namicha irratti hin hojjettu. Nama barate irraas immoo waan eegamutu misiin jechuu hin jira. Hundaafuu wanta kana bareedallee miti namoota lamaan haadha manaa fi abbaa manaa jidduu seenanii waa akka saddakuutuun gaarii miti akka islaamummaatti illee waan hin eeyyamamne sammaaliif akka godhan isaanumaaf dhiisnaa deebiisa. Haadha manaa keessan san wajjin amma irratti adda baatanii jirtan. Amma irratti illee haadha manaa akka qabdan dhaga'ee ture akka mimee adeemsichi maal fakkaata haati manaa sun yoo tamii godhe. Alhamdulillah amma haadha manaa qaba ilmoota akka illee qaba. Ishiin illee nama warra garee shaadaa kan irratti daawwaa garee shaadaa kan irratti shaadaa qabatte ishiinis akkuma kootii nama magalaltanyaa taate wayii rabbii waliin nu fide. Isin illee nama islaamummaa dhufe. Ishiinis maatii ishiirraa nama adda baate maatii koo hanga ta'e na jibbanii na lolanii ta'us ilmoo dhiiraan qaban ana malee dhumarra na deebi'anii sun garuu ulfaataa ture ishee iddoo ulfaataa ture akka malee ulfaataa ture alhamdulillah rabbiin anaaf ishee moolee nulachuu walit jabaanne rakkina keenyaas bal'ina keenyaas maatii irraas nulachuu maatii hundarraa adda baanee jirra. Almost waggaa lama akkababii ta'asii galee yeroo san. Akka bultii lamaffaa kana ijaarrattanii jechuudha. So akkasitti ishii wajjiniin mana ijaarranne waanuma islaamummaa fakkaatu waanuma islaamummaan eeyyamtu karaadhuma bareedaadhaan ni kaa'idhanne wal fuunee jechuudha. Gamma walumaan jirra alhamdulillah. Abbaa ilmaatiillee dhaasumaan. Ilmoo godhanne ilmoo ishii maqaan ishii Mareem jedhamti. Mareem itti moggaafne. Deemtanii sikiisee jechuudha. Rabbiin waan wayii sirraa wata fuudhu waan ta'eef akkasii buusa. Mashaallah. Haadha Mareemiin akkam jettanii mee? Haadha Mareem wallahi umurii koo keessatti yeroo ishiin ulfa turte yeroo ishiin deessu sana namni nu biran jiru beektaa qalbiin koo na jabee maatii kee bira naqxu maatii ishii bira naqxu si galee akka haadha kee yookaan obboleettii kee biran geessi namitti kennatu hin qabdu. Maatii kee birallee dhaquu hin dandeessu. Maatii ishii birallee dhaquu hin danda'amu. Yoo nutti akkatti nutti araaraman illee sheekota hedduu beeka beektaa maatii sana araarfachuudhaaf akka malee wajjin cinqamaa turre maatii ishee haadhaaf abbaa ishee hedduu wajjin rakkachaa turre jaratti dhufuudhaaf. Haa ta'u malee garuu gaafa ishiin deessu sana akka malee boo'ee hanga ammaa sammuu keessaa na ba'uu didee si galee namni nu biran jiru homtuu nu biran jiru si galee cinqii guddaa ture. So haadha Mareem rakkoo koo hundumaa na wajjin dandeessee silaa waan dubartiin tokko baachuu hin dandeenye hunda baattee na wajjiniin hanga ammaa teessee jirti alhamdulillah. Rabbiin ishirraa jaallatu hedduu ishii jaalladhaa hedduullee ishii kabajaa rabbi umurii ishii naaf dheeressu. Amiin amiin maashaallah. Sagantaa kana ilaaluun haadha Mareem waan hin hafne rabbiin wal bira isin haa kaa'u duniyaa miti akkiratti illee rabbii wal isin haa qoodi jenna. Maashaallah yeroo kanatti namni akkanaa hin jira nama jechisiisuu danda'a tarii akkaataan isaan dabarsanii ammoo namni islaamummaa irra dhufu yeroo baay'ee hin jabaata. Anatti gaafiidha gaafii kana akka gaafii si gaafachuu barbaada. Namoota islaamummaa keessa turan cala isaan itti dhufan baay'ee jabeeffatu. Maaltu jira iccitiin isin bira ka islaamummaan kun akkanatti isin galtee irratti hanga lubbuu wareegamtan geettaniif maaltu jira islaamummaa keessa? Wanta sun dhugaadha. Ofuma koorraa yoon dubbadhe an islaamummaattiin aarsaa kafalee jechuu osoo hin taane wallahi dhugumaan sin jechaara. Silaa akka namaatii fi carraa islaamummaa qabachuu nama qabu mitteen ilmaan namaarraa akka namaarraa addaa si galee maaliif akkama sin jedhama charchii keessa jiraatu nama charchii yeroo hedduu nama amantii kana jabeessu so carraa musliimarraa waa ta'ee hubachuu nama qabu miti. So rabbiin nama kana hundumaa ana nama akkasii kana jaallatee nama keessaa na filatee amantii islaamummaa fakkaattu amantii addunyaa kana irra jiru amantiin islaamummaa fakkaatu hin jiru amantii islaamummaa fakkaattu naa kennuun anaaf akka waan addaati si galee kennaa addaati. So kennaa sana immoo si galee ati waan jaallattu tokkotti aarsaa qabatta na waan tokko yeroo jaallattu immoo sababa jaallachuu qabaachuu qabda. So an diiliivizhinii sana keessaa rabbiin na baase diiliivizhinii jechuun waan akkasitti ibsamuu miti si galee achi keessaa na baase islaamummaa firiidamii qabdu
ibsaa adda taate kana keessa yeroo rabbiin si kaa'u waan tokko keessaa kan si rakkisne waanii kan qabne kan keessa hin jirre waan ati gootu hundi gatii qaba. hiika qaba gatii bareedaa qaba faayidaa qaba. Waa'ee after life dhiisi waa'ee jireenya boodaa dhiisi asuma kanarratti namni kana laphee isaa dhiibee deemu yoo musliima ta'e malee jira dha'ee yaadu amantiin qaba yoo jedhe si galee amantiin namatti hin hirkanne addunyaa kanarra hin jiru na amani amantiin addunyaa kanarratti argitu boru namoonni argitan dubbistanii bira geessu amantiin addunyaa kanarratti argitan hedduun isaanii namatu oofa amantiin islaamaa immoo amantii ofii if danda'ee deemu amantii if danda'a kanatti itti haajomtu. Sigalee amantii ofitti amanamummaa qabu kan ati waa ittiin daballe kan ati warraa hin hir'isne kan ati hin jallisne kan ati akkas hin qabne kan ati hin qajeelchine amantii akkasii konfidensii guutuu qabu kitaaba konfidensii qabu kitaaba ana jedhee ofirraa dubbatu addunyaa kanarra hin jiru kanaaf amantii akkasii kana qabattee ati akkam jechuun maaliif aarsaan kafaltu maaliif itti wareegamtu soo maal barbaaddaree kanaaf yeroo hedduu namoonni islaamummaan galee fi gara islaamummaa dhufanii anjabaadha jechuun miti waan baay'ee nama islaamummaatti dhufan irraa nama dadhabaadha nama hedduu dadhabaa namarraa gadaanaadha garuu amantii islaamaa irratti umaayyuu homaa wajjin waan wal fakkeessuun qabu kanaaf gaaffisitti hin ta'in jechuu barbaadan yoo islaamummaan namaaf galeetti dhaqan sababa qaba namni dukkana yoo argee ifa xiqqoollee argatee galateeffata tariitii waan argaa qabnutu cirracha nutti fakkaatee ta'a malee islaamummaan immoo gatiin isii waan nuti himnee fi waan akkana jennee keessaa baanu miti alhamdulillah rabbi islaamummaa kana nu kenne warroota biraa immoo islaamummaatti fiduu barbaadu hunda rabbi hidaayaa seenne haa kennu maatii keessanillee dabalatee jechuu barbaada jidduutti boqonnaa fudhannee walitti deebina hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya riqichaa raggee guyyaa har'aa akkanumatti itti fufaa jira hamma ammaatti deemtanii nu faana buutanii hordoof keessaniif galatoomaa ulfaadhaa jecha egaa hanga ammaa dhufuun keessaniin oliin ammoo amma xumura sagantaatti nu hordofaati seenaa akkana mi'aawu kana walumaan dhageenye walumaan xumura isin gaafiin kun akka gaafiitti qofa osoo hin ta'in waan ani isin duuba information yookiin ammoo odeeffannoo ani argadhe sirrii ta'uu dhabuusaa ammoo isinirraa mirkaneeffachuu waan hin barbaadeef fi namoota hedduu islaamummaa dhufan yookiin ammoo fakkaattiiwwan keessanii hedduudhaaf markazorii keessatti akka leenjii kennaa turte dhagaan ture kanneen akka abdii raggaasaa namoota hedduu leenjii kennaa fi turte dhiyeenyuma isaan islaamummaatti dhufan kana maqaa markazichaas akkasuma immoo leenjii akkamii akka kennaa turtee fi wanni haasa'amaa ture kun yoo dhugama leenjii kennaa turte waan jedhu kana naa deebisimi. Wanti sun ani leenjii markazatti nama leenjii kennuu sadarkaa kana ga'ee miti jechuu osoo hin taane arras taanaan boris fedhiin koos hawwiin koos gara islaamummaatti nama yaamu garuu namoota gara islaamummaatti dhufan immoo yeroo hedduu nutti sallamtee hojii warri jedhaman gara islaamummaatti erga dhufnee booda rakkoo itti maxxanuu dhabuu qabna irratti jabaachuu amantichatti yeroo hedduu miidiyaan kunis kaa sababa ta'uu danda'an beekamu dhiibbaa miidiyaas haa ta'u waan akkasii kana jira waan ta'eef kanaaf markazichi rabbiin isaan irraa haa jaallatu markaza sanii aanallee ofinna qabanii bakka namni nan arginetti na barbaadanii markazni suni kaayyoon nuti markaza kana ijaarreef sababa kanaaf koodni hojii hojjedhu jedhan. Waan islaamummaa irraa nama barsiisa osoo hin taane teoloojii kiristaanaa irraa hanqan beeku macaafa qulqulluu fi islaamummaa wal bira qabsiisee namootatti agarsiisu wantoota akkasiiti yeroo insidentiin jara abdii fa'aa uumame suni ijoollonni gara islaamummaatti dhufan kun yeroo hedduu barachuu dhabuu ka'a waan ta'eef mee waan kana maayyaallee jennee waliin dubbannee markazicha wajjiniin waamne jarallee nun tuffanne kabajanii dhufanii jara abdii fa'aa dhufanii taa'anii harkaana salaataallee hanga tokko qara'anii bahanii hedduun isaaniitti gammadanii so wanti sun hanga ammaallee sootti fufee bareedaa ture chaalenjiin jiraachuu danda'a asii galee namoonni yeroo dhufanii achi ta'anii qara'an waan hedduu jira so wantoota akkasii kanallee abdiin faan bakka hin taane irra taa'ee bulaa fa'a qorrarra halkan taa'ee qara'aa ture rabbiin isaan irraa jaallatu wanti sun dhugaadhaa garuu natu barsiisa jechuu miti asii galee. Leenjii kennaan turte. Leenjiin ani kennaa ture kana osoo hin taane komparaatiivii irratti waan isaan jabeessu namoonni hedduun amantii kiristaanaa irraa yeroo dhufan waa osoo hin fixatiin dhufu. Warra waan saffitachiisoo jechuudha. Waa osoo hin fixatiin namoota dhufantu jiru namoota sanniin irratti hojii hojjechuu waan akkasiiti. Akka jedhi gadhaabbannaa qabatan amantaa dhufan kana irratti. Islaamummaa irratti konfidensii qabaachuun waan jabaadha. Maaliif dhuftanillee jedhama waan akkanaatiif dhufne jechuudhaaf deebii qabaachuudhaaf. Yeroo hedduu hir'ina jira hir'ina jiru sana immoo namoota gara islaamummaatti dhufan kanaan jabaadhaa jechuun waan ittiin jabeessitu yeroo isin jedhu waan biraa osoo hin taane afaan ittiin jettee jabeessitu seenaa ofii keetti himtee anillee waan akkasii dabarsee jechuun waan akkas miidiyaa irratti naasofne hedduu jiraati galee kana darbinee as geenye alhamdulillah kana jechuun immoo aarsaa islaamummaadhaaf jennee kafallee jedhamee waan lakkaa'amu miti galee carraa islaamummaa argachuu waan guddaadha kanaaf waan akkasii irratti namoota jajjabeessuu irratti hojjechaa ture isin jechuudha. Inshallah sanumatu sanii afaanuma jijjiirate malee inni tokko seenaa ofii amma nu fakkeenyaaf gaafa asitti keessummaa affeerru namoonni biraa akka irraa ilaalanii jabaatanii chaalenjii dhufuu fudhachuudhaaf akka isaan qophaa'an gochuudhaaf waan ta'eef leenjonni akkasii jijjiiraachuun bu'aa qabaa hin qabu waliin gaafachiisu markazni maqaan isaa eenyu jedhama
markazicha beekuu barbaanne yeroo sanatti. Markazul Rashaad jedhama Rashaad. Rashaad. Eenyutu hundeesse markazicha? Markazicha namoonni waliin hundeessan jiraachuu danda'u garuu informationii guutuu ergan jalatti dhufee ani qabu Ustaad Shamsuudhaa fi Shee Ibrahim. Namoota saniintu hundeessee isin immoo keessatti warroota leenjii kennitan warroota leenjii illee. Isin hundi keessanuu bu'aa isaati. Markaza akkasii kana jajjabeessuun bareedaa ture. Keessumaa namoonni gara Islaamummaa dhufanii yeroo hedduu baak godhani hir'ina markaza akkasii kana dhabuuti. Markazichi baay'ee murteessaadha. Namoonni dhaqanii erga Islaamummaa fudhatanii hanga ta'e hanga murteeffame haa ta'u itti fufiinsaanis haa ta'u namni fedhii qabu waan Islaamummaan itti jirtu barachaa hanguma Islaamummaa beekaa deemtu jaalachaa deemtu. Ejjennoon keellee jabaachaa deemu. So rakkinni sitti dhufullee maal sin godhu sin miidhu sin kuffisu si galee hangumatti Islaamummaa irraa beekaa deemtu. Kanaaf markazichi hojii akkasii kana hojjeta. Amma irratti addaan citeeti markazni. Dhufanii barachuun jira garuu markazichi hojii biraa achitti kan inni qabu namoota achuma keessatti achuma barsiisuu qaba ammallee garuu ijoollota gara Islaamummaatti dhufan kana karaasisuudhaaf aarsaa kafalanii ofii isaaniitii even itti kadhatanii dhuguma siin jechaara yeroo sana beektu natti fakkaata ijoollota kana achitti jajjabeessuudhaaf ana dabalatee sheekota kana dabalatee dhamaa turre beektee namni achi dhufe kun waa nyaachuu qaba sigalee waan irra buluu jira waan uffatu jira. So waan akkasii kana dhamaanii hojjechuun baay'ee tokko murteessaadha. Islaamummaan akkasii jettee namatti himuu qofa osoo hin taane nama Islaamaa illee Islaamummaa irratti jabeessu chaalenjii Islaamummaa keessatti jabaata jedhee yaadu keessaa beela'uu rakka jabaadhu kottu salaata deemna kottu qara'ii siin jedhee si qabuun chaalenjii guddaa chaalenjii nama miidhu keessaa Islaamummaa keessatti an jedhee yaadu dhugaadha jedhee yaadu kana rakkoon biraa normaaliidhaan kan. Dhabni guddaan nama biraa dhabuu sanii. Yaa nama biraa dhabu nama fuudhee gara biraatti siin deemu osoo hin taane nama amanticha irratti si jabeessu kana argachuu waan jabaadha. Markazni kun immoo waan akkasii kana hojjeta sin jechuu barbaade. Inshallah gara fuulduraatti immoo tariitii viidiyoo kana boodallee wal qunnamnee namoota sanii illee dubbanne haalatti markazichi itti deebi'uu mijeessuun keenya dhooluu hawaasa bal'aa wajjini. Bu'aa markaza saniiti waan ta'eef namoonni hedduun amma irratti komparatiivii hojjetanii rabbii jazaa isaanii adeebuu isinillee asumaan ulfaadha rabbi jazaa isinii adeebuu jechuu barbaada. Akka dhuunfaatti amma barnoota Islaamummaa yookiin immoo barnoota diinii kana maalirra hingeetti maalirra jirta? Yaa barnoota gammaa Quraanumaan boosee malee akkana diippi keessa fagaadhee ganaan qaraane chaalenjii guddaa keessan ture chaalenjii yeroo siin jedhu yeroo ilmoo godhattee jireenya har'a kana ooltu bultee ooltu kanuma yaaddaa guyyaa guyyaadhaani innaa naannoo anirra jiru kanarraa akka duraadhaa jireenyi hojiin si galee yeroo duraa tokkollee maan jiru hojii bareedaa ture hanga tokko sochii qaba ture yeroo intiniin jedhamu waan itti rommataa si godhaa beektee jireenyi. Itti gaafatamummaan babal'ataa waan deemuuf. Innaa waan akkasiitiif jecha amma barnootarra hin jiru sin jechuuf. Hanga Islaamummaa dhuftanii sababa keessanii namoonni Islaamummaa dhufee jiranii laatu isin duwwan. Ni jiran hedduudha. Maqaan hanqaasuu hin danda'u lakkoofsaan ganaallee hin jedhu erguma gara biyyaatti iyyuu hedduudha. Naannoo biyyaa ergaa maatiidhaa walitti deebi'ee hedduudha nama naannoo 30 wayii ta'a kan biyyaa'u. Inshallah namoonni biyya keessaniyyuu sababa taatee kan Islaamsiiste jechuudha. Charchiitti diibeetii yaamame affeerama. Akkasii muraaf na jaalatanii ammallee yoo naqe charchiin na affeeru abbaa caalii gaafachuu dandeessa abbaa caalii hojjetu turanii dhaqanii jiru. Falmii san keessa immoo qabattanii baatanis. Yaa namoota hedduu fuutee baata akka namatti tolammoo arganii jiranii biyyi sun akkanatti namoota dhiibbaa antiniidhaa qabanii miti amantiin itti himamee jennaan galeefi jennaan qabata rakkoon jiruu rakkoo namoonni na wajjin dhaqan ustaazota hedduu dhaqeera na wajjin biyya namoota dhaqan arganii jiru rakkoo bakka salaataa awwaalchaa koominiitii. Addatti manni musliimaa hin qabu. Iddoo sana. Jiru musliimni achi jiru rabbiin waa qajeelchoo rakkoo garaagaraa keessa jiranii musliimni achi jiru anumaa kanaayyuu musliimatu dhiibbaan irraan ga'ee jetti lolan irratti kaasanii amantii haaraa nutti fiddee kanaan jedhanii. Ofii musliimummaa. Hanga kiristaaniin irraa dhorkutti rakkoo akkasii jira even Islaamummaa keessa hanga kana tiniin jira jedhee hanganni ajaa'ibsiifadhuun ga'ee achitti jechuudha biyya sana. Jechuun hubannoo Islaamummaa irratti isaan qaban xiqqaadhamoo. Hubannoodhaa ta'uu tarii barsiisaa garaagaraa ta'uu danda'a tarii firqaa ta'uu danda'a jedhonna waa'ee firqaan beeku waan ta'eef biipilee musliimonni as jiran rakkoo akkasii keessa jiran bakka even hanga namoonni gara Islaamummaatti dhufan kun bakka itti cinqamanii na bilbilanii natti haasa'anitti ga'ee sadarkaa akkasii kana ga'ee so wanti sun tariitii hir'ina barsiisaa ta'uu danda'a jedhonna. Iddoo akkasiisan daawwan gahuu qaba jennaan. Daawwan gahuu qaba keessumaati ani waan hin jedhu keessaati qaama dhimmi ilaallatu jedhee yaadu majlisni godina Jimmaa beeku laata quba qabu aanaa sana majlisa sana jedha bula ani gaafa biyya sana keessa kiristaanummaa barsiisaa ture namoota hedduu gara Islaamummaa irraa kiristaanummaatti harkisan ture sirrii. Even sabakaan Jimmarra hin turre yeroo sana godina Jimmaa keessa sabakaan kiristaanaa hin turre jaajjii ture sigalee jaajjiitti dhuftee barattaa jaajjiirraa hoogganamta garuu barsiisni amantii Islaamaa akkamitti deemaa jira maal ta'uufamaa jira jedhee majlisni diippiitti seenee gadi bu'ee riisarchii irratti hojjechuu qaba hanga isaaf danda'ametti masjiidni akka ijaaramuuf gochuu qaba waan akkasii kana osoo godhee fi anamma waa hedduu jira sigalee.
achi keessa biyya sana keessa waa hedduu yeroo isin jedhu namoota gara islaamummaatti dhufuu barbaadan hedduu jiru. Kitaaba hedduu kenninee galle jara abbaa Caalifee wajjin dhaqnee daawwaa goonee turre. Kitaaba kenninee namoonni kitaaba sana fudhatanii dubbisan hedduun isaanii islaamummaa barbaadu ergasii. Namoota kana islaamessitee viidiyoo diraamaa hanga ammaa miidiyaa irra salaataa jiru gandatti aanaa irratti dubbadhee lafti kenname wanta irratti ijaaramu hin jiru wanta namni irratti ijaaru hin jiru waan ta'eef lafti jira masgida lafti nu kennamee jira garuu kun amma achi dhagee ji'a afaa tureen dhufaa jiruma bira. So yeroo naqu meedaa irratti salaanna rakkoo kana uummanni musliimaa waliin ta'ee furuu qabna furuu danda'a. Majlisni keessumaa immoo itti irratti hirmaachuu qaba. Akkaataan barsiisa islaamummaadha akkamitti deemaa jira waan jiru gadi bu'ee hordofuu qaba waan jedhu dhaamuu barbaada. Namni maaliif isin jee beektaa godina Jimmaa yeroo itti jettu no one can believe that. Sin amanu bakka biyya islaamaati jedha. Biyya islaamaati wanta akkasii jira jee yaadu sii galee. Garuu immoo waan quba qabanii yoo jiraate namni kun sooshaal miidiyaadha waan ta'eef waan sooba qabu qabu. Gaafa daawwaadhaaf asii dhaabbata daawwatu lambiyaa jedhu beektanatti fakkaata. Daawwata lambiyaa kana gaafa dhaqnu Jimmarraa eeyyama argachuun ulfaataa ta'e daawwaa gochuudha. Hangam baqqaa'eef jibbu ga'ee jechuudha. Siigalee waan biraatii deemna sun taane agarsiifattee akkaataa daawwaa si argan immoo inumaan beekanii daawwaa karaarraa nama hedduu beeka rakkoo wanti ni dha'uumu jedhanii akka yaanne eeyyama guutuu qabda. Waan akkasii irratti xiqqoo shirri nama jiranatti fakkaatan inshaallah tareetti uummanni irratti. Inshaallah gara fuulduratti waan furmaata argatu ta'ee inshaallah hin laallamee maraafii walumaanii gara gaafii qabutti haa deebi'anii namoonni amantaa keessa yookiin immoo amantaa musliimaa keessa hin jirre jiru namoota kanneeniif maal amtaa akka obboleessa tokkotti akka ilma namaa tokkotti waamicha obbolummaa maatii isaanii gootu yoo jiraate carraasii haa kennuuti asumaan dhaamsa gadi barfadhu daawwaan asumaan eegalaa jechuudha. Dhaamsa ni qabu osoo nama hunda bira ga'ee islaanatti tola. Islaamummaa waan namni isinitti medhii isaati itti seqaalaala. Dhuguma isin jechaara. Islaamummaatti yeroo hedduu dogongora nama musliimaa irraa akkas fakkaata jedhanii laaluun ni jira. Inni sun dogongora guddaadha. Waanuma kamiif iyyuu bare perspektiiviin akkasii kun gaarii miti. Garuu akka kootti namni hunduu islaamummaatti seenee ilaale masjiida dhaqee dhoksaan hin jiru. Kitaaba islaamaa ol fuudhee hadiisa haa ta'u quraana fuudhee dubbisee islaamummaa keessa yoo jiraate waan jiru gadi baasee yoo arge namni islaamummaa malee hin deebi'u jedhee yaada. Onni isaatiin tokko lammanni immoo macaafa isaanii macaafa kiristaanummaan itti amanu kana isuma sammuu faayidaa irraa bilisa ta'een macaaficha isaanii kana yoo dubbise namni yookaan ni islaamaa yookaan eetistii ta'a. Kana lamaan keessaa tokko namni macaafa isaanii kana dubbise eetistii yookaan musliima. Kana caala waan biraa ta'uu hin danda'u kiristaana ta'uu hin danda'u namni macaafa kiristaana dubbise. Na amane namni macaaficha faayidaa irraa bilisa ta'ee dubbise. Faayidaa yeroo siin jedhu yeroo hedduu how to preach namni kun akkaataa itti nama barsiisuu qaba beektaa. Keessatti akka itti lallabdu qabda. So akka namni itti lallabu sanitti osoo hin taane waan macaafichi lallabu laaltee jennaan. So inni sun kiristaana si godha osoo hin taane yookaan musliima yookaan eetistii taate. Macaafa dubbisuun musliima nama godha. Kabraa immoo wanta nama dhaamu seenaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Akka addunyaa kanaatti keessumaa immoo ardii Afrikaa irratti tiyooloojii Boyidiraa kitaabicha silaasoo fidee dhufee tola. Tiyooloojii Afrikaadhaaf kennamu jira akka Afrikaatti qoodame siigalee. Wanti kun tiyooloojii wal qabatee waa'ee Nabi Muhammad irratti qabatee waa'ee islaamummaa irratti qabatee wanti inni haasa'u waan addaati. Waan islaamummaadhaan wal fakkaan waan seenaa Nabi Muhammadii wal fakkaan waan akkasii kana barsiisa. Nabicha kanaan badaadha yookaan gaariidha jechuudhaa fi seenaa isaa qoradhaadha. Dhaamsa nama ilma namaa. Seenaa isaa yeroo siin jedhu kitaaba amantii irraa siyaasarraa walaba ta'ee jira. Facebook irra baatee dubbistee Google search gootee nama kamiiti jedhii dubbisi gaafadhu. Nama kamii ture siigalee social life fi political life akkam ture. Nama akkamii ture jedhanii namni yoo qorate jaalala isaatiin duuta dhugaa isaa bira geessa. Siigalee yeroo hedduu maaliif namicha akkas jaallata namni yeroo jettu nama moodeela addunyaa kanaatiif akiraa ta'e jaallachuun dhukkuba natti hin ta'u. Addunyaa kanaafis akiraafis nama moodeela ta'e nama akkasii kana jaallachuun waan beektee waan hubattee bira geesse waan ta'eef. So kanaaf bira gaatii qoradhaa seenaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam waan barbaadan afaan barbaadaniin kana isinii laafu irraa qoradhaa. Islaamaa waan biraati. Inni sun waan rabbiin jedhee malee hin ta'u. Nama islaamii sun rabbiirraa garuu seenaa islaamummaan qabdu itti seenanii qorachuun beekaa nama taasisaa ogeessa nama taasisan jira. Dhaamsi keenya inni guddaan kana nullee akka nama dhuunfaattillee akka nama miidiyaattillee uummata muslimaallee bakka bu'ee namni amantaa islaamummaa keessa hin jirre namni amantaa biraa hordofu hundi keessanuu islaama akka osoo hin taane islaamummaa osoo hin qabanne akka hin duune kun dhaamsa namummaa nuti isinii qoonnu gajjedhaa dubbisaa musliimatti osoo hin taane islaama dhufaa keessummaan keenyallee akkasuma jedhanii nu dhaama waan ta'eef dhaamsa isaanii kana namatti hojjetu rabbi isinaa taasisuu isin maraafuu nama qajeeluma rabbi fedheen rabbi hidaa isinii kennuu jechuu barbaanna. Xumura irratti carraa si kennuudha. Carraan kuni namoonni jireenya kanarra gaafa jiraattu bu'aa bahii jireenyaa si wajjin gaddanii waliin gammadanii taateetti taatu hunda si wajjin ta'an jiraachuu danda'u jirus
maaliif addunyaan kan waloo waan ta'eef namoota kanneen immoo carraa kanatti fayyadamee galateeffachuu ni dandeessa. Carraa kanatti fayyadamtee galatoomaas ta'e jecha biraas ta'e namoonni maqaan isaanii ka'uun dirqama ta'uu yoo jiraate carraa kanatti fayyadamiiti galateeffadhu. Namoota hedduu dhagaa waamee fixuu hin danda'u. Akka dhaabbataatti jira, akka dhuunfaatti jira. Bu'aa bahii keessumaati ergan gara miidiyaatti dhufe bu'aa bahii hedduu na wajjin dabarsanii jalqaba irratti haadha warraa kiyya galateeffachuu barbaada. Itti aansuudhaan immoo garee shaadaa guutumaa guutuutti tasfaraan akka abbaatti akka obboleessaatti waa hunda manaan keessa jiraadhu hunda dabalatee hanga ammaatti nama na wajjin jiru. Itti aansuudhaan namoonni dhuunfaa hedduu jiran markaza Rashaad dabalatee Asiimmoo jira Abdiifaa Sayyaafaa hedduu namni maqaa waamu Ibraahim nama jedhamu isin hin beektan. Eessa jirta jedhee bakka itti namnaan walitti nama na barbaadu namoota hedduu jiranii Xalahaa garee shaadaa ijoollee hedduu jiranii garee shaadaa guutumaa guutuutti rabbi isaan irraa jaallatu rabbi umurii keessan haa dheeressu jedha. Uummanni musliimaa attaqaalaa uummata ajaa'ibaati rabbiin isin irraa jaallatu jechuu barbaada hundaan. Akkasii namoonni irraanfattee maqaa keessa yaamu dhiifama gaafachuu barbaada. Tariitii atiin irraanfattee nu ammoo hin beeknu beekan beekaa waliin immoo rabbi immoo isaan immoo wallaalu waan ta'eef asumaan jazaakumullaahu khayran jazaa keessa rabbi isin haa deebisu yookiin immoo rabbi jannata olaantuu isin haa deebisu jennaani asumaan galanni kee bira gahee jira yookiin immoo dhaqqabeen jira dhiyaadha. Fiidbaakii isaanii immoo karaa biraatiin kan laallu ta'a inshaallah. Yeroo baay'ee keessumaa nu dhiyeessinu bu'aa garee shahaadaati. An akka nama miidiyaatti illee dhuunfatti illee rabbiin jazaa keessan jannataan haa deebisu. Namoonni nu affeerru bu'aa isaanii ta'uu qofaa osoo hin ta'in hangamta akka wanni isaan itti ifaa jaaran kun galma akka gawwaan nutti argisiisuu fi galatooma ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Asumaani kuni galataanii garee shahaadaatiif qabu. Hundi keessanuu namni waa wahii yoo itti afaajee bu'aa isaa arguun hin oolu. Bu'aa isaa keessaa immoo firiin isaan waa buusanii nu ammoo firii isaan fuunee uummataan gahaa jira waan ta'eef ulfaadhaa galatoomaa jennaan. Asumaanii kanillee carraa ofii kiyyaa kennee waamicha keenya kabajanii istuudiyoo kiyyatti argamtee gaaffii hankaasuu hundaafuu tokkoon isaaf deebii gahaadha sirriidha jettu waan nu laatteef yeroo keellaa arsaa gootee asitti waan argamteef galatoomii ulfaadhu isin jechuu barbaada keessummaa keenya. Isinillee galatoomaa waan naaf feertaniif hedduu galatoomaa. Wanni balleessinii yoo jiraate fuunaan illaahi. Homaan jiru.